السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني جرجرت أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك بجا أكم جرتن نجني كيسن برادا أكم جرتو أروموكو جرح قالت رب الحمد لله رب العالمين. هر اللي فيديو ذاك كمان ولدت دي بني جرا أروموكو osoon gara viidiyoo kiyyaatitti hin tarreen dura hundumti keessanii hordoftoonni koo hedduu galatoomudha. Hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabajatu isinii mala isin jechuun barbaada. Haalli isin ittiin na jajjabeessitanii baay'ee natti tole, baay'ee na gammachiisee jira. Ammallee jajjabinni keessan akkasuma itti hafuufuu isiniin jechuun jaaladha. Warroonni haarawaa gara chaanaala kiyyaa dhufartanis anaa dhufu nooraa seenaa isiniin jenna. Subscribe, like, share gochuudhaan nu daawwadhaa. Akkasumas foormeeshinaa fi wanna jiru guyyaa guyyaa asirratti dooliidhiina jechuudha ol qaqqabsiisna inshaallah. Egaa akkuma guyyaa gaddaa waa finnee isin nageessifnu guyyaa gammachuullee dirqama isin nageessisuu qabna jechuudha. Guyyaa gaddaa qofa dhufuu hin qabnu. Guyyaa waan nama boonchisu waan nama naasisu qofa qabannee dhufuu hin qabnu jechuudha. Oromoo kokoon gira baga gammadanii mucaan kun bahee jira, harka diinaatii bahee jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Duraan dursa rabbii keenna baaruu galfannaa daansee uummata Oromoodha. Galatoomaa isiniin jechuun barbaanna. Dhugaa rabbii hedduu qalbii nu cabdee mucaa kana qalbii akka malee nu cabde mukaa walitti hidhanii kukkutanii dhiiga keessaa jissanii akka malee godhaa turan jechuudha. Duguuggaa sanyiidha kan jedhamu san raawwataa turanii akka isaan godhaniif wanta rafuuf fakkaatu yeroo san dhugaa dubbachuu waan jiraatu seeneyyuu baay'ee haala hamaa keessa seenee ture maatiilleen jechuudha. Rabbi giddiin qabu alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbi hunda dursa rabbi keenyaaf galanni haa ga'u. Ittaansu uummata Oromoo galateeffachuu barbaanna. Kawaan qabdaniin garee dabalamtanii nu bira dhaabbattanii akkasumallee waamicha dhageessanii kanii du'aayii gochuudhaaf bira dhaabbattaa hundumti keessaniyyuu galatoomaa. Dhugaa dubbachuu baay'een gammadee baay'een haaraan galfanne jechuudha. Nama kana beekeellee osoo hin taane illee beekee osoo hin taane Oromoodha. Dhiiga tokko lammii kooti, lammii koo karaa kamiinuyyuu taanaan hamaa isaanii arguun barbaadu jechuudha. Akkuma feenillee wal jibbaallee wal dhiibaallee wanna feenillee nuti walii goone diina harka diinaatii akka isaa akkasii gudeeman akka isaa akkasitti wareegaman hin fedhu jechuudha. Kana jennaani Oromoo koo karaa hamaa irratti walitti hin gammadinaadha. Bilis ammallee jajjabinni keenya waltiffachuun keenya walii birmachuu walii fiiguu walii niguun keenya akkuma itti fuufetti haa ta'u isiniin jedha. Wallahi akkaan ammallee qalbii nu cabde obboleessa keenya abbaa keenya akkuma dheengadda viidiyoo asirra isinii fide namoonni baay'een akka rifattan argeen jira jechuudha. Viidiyoo zallaaltanii jechuudha. Viidiyoo keenya abbaa keenya asitti dhufanii dubbatan jechuudha. Dhufanii dubbatanii mucaan abbaan nama darasaadhaa ni barsiisanii ilmi barsiisanii jechuudha. Akkuma dheengadda daawwattanitti ilmi isaa mootuyyuu biyya Sumoonna keessatti harka diinaatiin qabamuudhaan akka malee miidhamaa jira jechuudha. Waan nama gaddisiisu waan nama rifachiisu jechuun mucaan sun ammallee hamma ammaatiif furmaata hin arganne uummata kan jiranii dhageenye. Dhugaa nama gaddisiisa gaafsa abbaan Ahmad Bosona Baalee bira dhufee nama miilaa yeroo lafa dheeraa barbaadaa dhufee achirraa sagalee uummataaf dabarfatee deeme jechuudha. Guyyaa sanii asitti dubbisuun ammallee wanti ka'ee dubbatamee hin jiru. Wallahi nama gaddisiisa, nama dhukkubsa jechuudha. Waan nama gaddisiisu keessaa mucaa sanii akkam godhanii peestaalii gubanii qaama isaa irratti xobxobsan jedhanii peestaalii ibiddatti qabatanii peestaalii ibiddatti qabateen beektanii xab jedhami xab isaan peestaalii gubanii akkasitti qaama isaa irra oofanii jedhanii wallahi hedduun akkaan qalbiin nama cabdi jechuudha. Obboleewwan keenya wanti lammiin keenya ta'aa jiru wallahi rabbumti gahee nuunaa jedhu. Mucaan kun guyyoota bihaansi torbee lamaa oliif miidiyaa irra deemaa ture jechuudha. Mukaa walii hidhanii
qaama isaa luka isaa kana kukkutanii dhiiga keessaa gajjeessanii achitti albee kana gara qara qabu osoo hin taane gara kaanii fa'aan tumanii muka qoraan fa'aan tuman jechuu achi muka hidhanii jechuudha dugda duuba haala hamaa keessa geessanii jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisu kan nama dhibuudha. Abbaa mucaa kanaa jechuudha. Ani homaa qabaadhee danda'e gorii kana kaffalee hin baafadhu jedhanii gaafa san kaffalee hin baafadhu sabbaree akka waan du'eetitti itti dhiisa innaa abshiir jedhaa bira dhaabbataa turan gaafsa akkasuma Oromoon tiyya rabbii gaditti galatoomaadha. Wallahi hedduu takka isin galateeffannaa isin kabaja guddaa isinii malee isin jaalanna isin kabanya bira dhaabbattanii mucaa kana dirmattanii wariisa irraa kaffaltanii kinoo har'a baastanii abbaa san haara galfachiistanii rabbiin jireenya addunyaaf akiratti haara galfii rabbiin isiniif haa godhu duniyaa teessan duniyaa barakaa haa taatu warroonni waan harkaa qabdanii qarqaartanis warroonni rifattanii du'aayii qoonni irraa gootanis du'aayiin duniyaa caaltii wallahi du'aayiin furtuu waa hundaati yaa obboleewwan kiyya. Namni namoota viidiyoo argee du'aayii godheef keessaa hin beekamu nama tokko irraa du'aayiin qeebalamtee sababa du'aayii saniiti wanti hundi furamti jechuudha. Wallahi du'aayii namni akka salphatti ilaala. Du'aayii furtuudha. Du'aayiin horii caalti jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya rabbiin isinirraa haa jaalatu. Rabbiin anumaaf isiniin haa jedhu. Kan du'aayiin bira dhaabbattanis kan horiin bira dhaabbatanis horiin keessa horiin barakaa haa ta'u horii fuudhan hin dhumne. Rabbi anumaaf isiniin haa jedhu. Wallahi akka amantaatitti illee namni nafsee namaa tokko baraaree maal akka ta'e isinuun beektan kana isinitti himu. Kanaaf obboleewwan kiyyaa keerii olii yaadu obboleessa kee bira dhaabbachuun aadaa keenya Oromoon aadaa Oromooti jechuudha. Rakkataa rakkoo baasuun beela'aa nyaachisuun kan daara uffata hin qabne uffisuun kun aadaa keenya waan ta'eef Oromoo koo hedduu galatoomaa ulfaadhaa kabaja isiniin mala wallahi hedduu takka galatoomaa hedduu takkaan gammade mucaan kun kaleessa dheengadda galgala bahee hedduu gammadee sila kaleessa akka gammadeef silaa yooma isaa wajjadhaa qufaan utaalloon na qabee sagaleen koo waan na cufamee tureef hin dubbachuu hin dandeenye. Kanaaf uummata koo galatoomaa akkuma guyyaa gaddaa isinitti fidee isin nageessisu isin rifachiisuu qofa osoo hin taane guyyaa gammachuus gammachuu wanta saniis firii wanta saniis isin nageessisu akka isin nageessisa jechuudha. Namoonni baay'een koomentii jalatti ati wannuma gaddaa bichaa fiddaa wannuma nama rifachiisu fiddaa jettanii ani iddoo namni nama wal arrabsuu iddoo namni wal garagalchu suuraa walii gaggaragalchu dhaabbachuun barbaadu rakkoo lammii kiyyaa hamma humni kiyya danda'een waan humni kiyya danda'een darbadhee lammii koollee akka isin naaf dhageessaniin iyyachuun barbaada. Tarii isinitti ta'uu dhabuu barbaada isinii warroota wal garagalchu warroota qullaa wallaabu warroota suuraa walirraa uffata walirraa mulqee qaama qullaa viidiyoo wal araabusa akka yoo fide isinitti tola ani inni isas fidee isinitti as fiduun sun natti hin tolu. Rakkoo lammii kootii as baasee sagalee ta'ee fi waan na danda'een qarqaaree waan dadhabee obboleewwan koo isinitti iyyuu barbaada isin nageessisuu barbaada akka du'aa hinaaf gootaniif kan dandeessa akka nu bira dhaabbattaniif isinirra barbaada malee ani warroota gandaa holqoota isaa waraabee fiduu barbaadu. Akkasumas inshaallah ati hojii mataa keetii hin hojjettu waa'ee namaarraa dubbattaa jechuu dandeessan obboleewwan kiyyaa yeroo muraasa booda na eeggadhaadha. Ammaaf akkasumatti hin dabarsa yeroo muraasa booda inshaallah nin jenne yoo rabbi jedhe yoo rabbi fedhii rabbii taate jechuudha. Keessattuu shamarranii wanna garagaraa yeroo jalqabaatiif chaanaala kana jala galtanii yoo ilaaltanii waa'ee dhukkuboota garagaraa fi dhiibbaa dugdaa akkasuma dhukkubotiin kaarootii hojii isa eegalee ka'ee duuba irraa deebiin duubatti irraa deebi'ee fi itti fufuu wallaalee osoo hin taane waa'een akka barbaadu sanitti wanna akka argisiisuuf yookaan hojjechuuf yookaan walitti dabaluuf yookaan bakka ofitti amanummaa waa hundumaa hojjechuudhaaf haala mijataa keessa jiru kan jiru mana namaati. Viidiyoo akka barbaade hojjechuu baay'ee na dhiba waan ta'e na cinqa waan ta'eef kanuma kanaafin irra duuba deebi'ee inshaallah yeroo muraasa booda wanna isin barbaachisuu fi akkasuma keessattuu wanta shamarran akkaan irraa barattanii fi akkaan isin fayyadu
asirra chaanaala kanarra ni barsiisa jedhee abdiin qaba jechuudha. Kanaafuyyuu akkasiin naa hubadhaadha. Yeroodhaaf akkanumatti rakkoo lammii keenya waliif dabarsaa wal hubachiisaa bira dhaabbataa sagalee ta'aa fi waliin turre jechuudha. Gaafan kana jedhu gaafan galee lammii kootiif sagalee hin ta'u jechuu kootii miti. Rakkataa qarqaaruun rakkoon akka rakkataa qarqaaruun gammachiisu hin jiru. Akkasumallee jechuudha nama rakkataa qarqaaru yoon argu gammachuun koo daangaan qabu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi keessi koo baay'ee na gammada. Rakkataa qarqaaruus gammachuun koo daangaan qabu gammadaa bula jechuudha halkan guutuu. Akkasuma nama rakkataa qarqaaree bira dhaabbate illee yoo arge akkasuma gammadaa bula jechuudha. Kanaafuyyuu buleewwan kiyya lammii kootii yoomiyyuu taanaan ani waan na danda'u horii waan hin qabuun bira dhaabbadhee horii illee dhabe du'aayii fi sagalee isaanii ta'uu rakkinna isaa ol baasee isaanii ol baasee dubbadhee akka yoo ani ofiis dadhabe nama qarqaaruu danda'u biraan qaqqabuuf yoomiyyuu duubatti irraa hin deebi'u jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya akkasitti naa hubadhaadhaa. Hojii mataa kootiillee fuulduratti kaayyoo guddaa qaba inshaallah yoo rabbi fedhe. Kan rabbii malee kan namaa hin taatu sila ta'ee fi rabbiin nuuf haa taasisu, rabbii walitti nuuf haa qabu. Waa hundumaayyuu nuuf haa milkeessu isiniin jechuun jaaladha. Obboleewwan koo baga irra deebi'uudhaan baga gammaddan. Mucaan kun bahee jira harka diinaatiin. Horii sun kaffalamee birriin kaffalamee bahee jira. Akkuma argitanii gammachuu fi ibsataa jira jechuudha. Muuziqaa jala jira sababa saniifiin muuziqaa san hin chaanaalliin eeyyan waan ta'eef fudhatu waan ta'eef saniif sagalee irraa cufe silaa sagalee isaa qulqulluu qofa osoo ta'e isin dhageessisa. Kanaaf obboleewwan kiyyaa ollaa hedduu takkaan gammanne gammachuun keenya hedduu akkaan gammanne jechuudha. Inshaallah rabbii warra hafanillee warra harka diinaa jira warra hafanilleedha. Rabbiin nuuf haa baasu. Rabbiin inshaallah gahee nuunaa jedhu. Gudeeddaa harka diinaatiin hafuu nutti hammaate tanallee rabbiin daangaa nurraa haa godhu. Wallahi obboleewwan kiyya waan akkaan qalbiin nama cabtu wanti Yamanii keessatti ta'aa jiru waan nama jibbisiisu. Ilmi dhiiraa gudeedamaa jira akka dubartiitti kan dubartii gaafii hin qabu. Wallahi qalbiin nama cabaa. Rabbiin gahee nuunaa jedhu. Wallahi rabbiin nu bira haa jiraatu lammii keenya ija raamataatiin nuuf haa ilaaluuti ka ofii jala nuuf haa oolfatu isiniin jechuun barbaada. Oromoo koo bakkuma jirtanii du'aayiif olii godhaa ol bira dhaabbadhaadha. Waltumsaa ol quba qabaadhaadha. Oromoo koo gandummaa keessaa baa onni akka gandummaa sanii ana jibbisiisu hin jiru. Ani gandummaa akka gandaati ganda keessaa ba'ee ni jibba jechuu osoo hin taane ani nama akka gandaan deemuudha miti. Ilma Oromoo Oromummaa isaatiin rakkinni isaa rakkinna kiyya ta'ee akka ta'etti hin beeka jechuudha. Ilma Oromoo kutaa kamiyyuu ta'e ani ilma Oromoo rakkinni isaa rakkoo kooti jechuudha. Kutaan gaafadhu ani dalagaa jedhee in gaafadhu jechuudha. Rakkoon isaa rakkoo akka rakkoo kootiitti fudhadheen amana waan ta'eef. Kanaafuyyuu hunda dura yaa uummata kiyya gandummaa kana keessaa bahaa. Gandummaan tun hedduuti laata nutti bulaa jirti. Tokko ta'a waliif fiigaa waliif dhiigaa afaa wal beekaa. Diinaaf waliin laatinaa diina jalatti waliin kuffisinaa diina jalatti mogolee waliin dhayinaa isiniin jechuun barbaada. Yoo nuti wal jabeeffanne yoo nuti wal bira dhaabbanne yoo nuti harka wal qabanne diinni ammootuyyuu harka nu tuquu hin danda'u jechuudha. Nu sodaata waan nuti diinaaf wal laataa jirruuf waan nuti diina walitti ta'aa jirruuf waan nuti garagallee akka lammii lammaffaatti wal laalaa jirruuf diinni nu gaarreeffataa jirti jechuudha. Nu tuffataa jirti. Kanaafuu Oromoo koo gandummaa keessaa bayaa tokkummaaf jaalala qabaadhaadha. Wanna jaalala dabalu wanna tokkummaa keenya nuu fidu wanna tokkummaa keenya nuu cimsu hojjedhaadha. Bakkee isin fakkaanne irraa fagaadhaadha. Gandummaa keessaa bayaadha. Gandaa wal kukutuu dhiisaadha. Kutaaf balbalaa wal qooduu dhiisaadha. Kun waan fokkataadha. Kun waan namarraa hin eegamne keessattuu sababadhaa kanarraa waan hin eegamne jechuu keessattuu sa'aatiin kun sa'aatii tokko ta'uu qabdanidha. Sa'aatii tokkummaan keessa itti cimsachuu qabdanidha jechuudha. Kanaafuu lammiittoo rabbiin walii galtee nuuf haa kennu. Tokko nu haa taasisu. Wal nu haa beesisu.
nama walii galu nu haa taasisu isiniin jedha. Inshaallah jaalalaa fi kabajaa guddaa isinii qaba. Hamtuun isin hin argin lammii koo isin jaaladha. Rabbii jedhee isin jaaladha. Bakka jirtanitti nagaaf raammanni Rabbii kan dhuma hin qabne isin bira naaf haa jiraatu. Lammii koo Oromoo koo alhamdulillahi rabbil aalamiin gammannee baga gammaddanii oolumaanuu baga gammannee akkasumallee hafaniif horoota hafaniif du'aayii nuuf godhaa. Du'aayiin bira nuu dhaabadhaadha. Rabbiin du'aayii furtuu waa hundaati. Wallahi du'aayiin akkaan barbaachisti. Kanaaf obboleewwan kiyyaa du'aayii nu bira dhaabbadha. Obboleewwan keenya akka malee azabamaa jiran baay'eetu iyyuu jira. Akka fakkeenyaaf dheengadda abbaan isaa bosona Ahmad bosona Baalee bira dhufee fakkeenya boohaa ture sunillee furmaata takka arganne hagamma akkasuma jira sila ta'eef nu bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.